Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Dhaansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti hojii turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattiin gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Qaala'insa fi hanqina boba'aatiin Oromiyaatti rakkoon geejjibaa hamaan mudachuun dhagahamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yookaan zoonilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru. Dhibbana haala adda ta'e cimee itti fufu waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola deemaa jiru irrattis injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu kanneenii fi kan biroollee hedduu qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Qaala'insa fi hanqina boba'aatiin Oromiyaatti rakkoon geejjibaa hamaan mudatuun beekamee jira. Akka maddeen odeeffannoo tokko tokko ibsanitti Oromiyaatti yeroo ammaa kana boba'aan qaala'uu qofa osoo hin taane inumaa dhabamuudhaan rakkoo hamaa fi naannoo Oromiyaa saaxile jechuudhaan gabaasaa jiru. Rakkoon kun immoo akkuma guutuu biyyaatti jira. Itoophiyaatti hanqinni boba'aa haala adda ta'een mudatee jira. Biyyoonni Afrikaa hedduun sodaa haa qabaatan malee hanga ammaatti qaala'insaafis ta'ee hanqina boba'aatiif hin saaxilamne. Itoophiyaatti garuu rakkoo guddaa ta'ee jira. Akka maddeen odeeffannoo tokko tokko gabaasaa jiranitti dooniiwwan Itoophiyaa 3 kan boba'aa fe'anii sababa rakkoo nageenya lola baha giddu galaatiin uumameen dhaabbataa jiru jechuudhaan himaa jiru. Gama biraatiin immoo hanqina boba'aa mudateef mootummaan tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatu kan beeksises ta'us Oromiyaatti hanqina boba'aa kanaan wal qabate imala irratti rakkoo guddaa fi gufuu guddaa ta'ee jedhamee jira. Kana malees qaala'uu boba'aatii fi hanqina boba'aa mudateen wal qabate qaala'insi jireenyallee sadarkaa humnaa ol ta'uu irra gahe jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif odeeffannoo kannaniin ibsanii jiru. Dhaqata irratti gatiin dabalamee jira. Magaalaa tokko irraa gara magaalaa biroo deemuun rakkoo ta'ee jira. Geejjibni hin jiru. Nama dhukkubsate buufata konkolaataa geessuun hin danda'amne. Akkuma ta'es konkolaataan yoo ka argamu taates kaffaltiin taarifa dachaa hedduun kun immoo miidhaa guddaa fi gufuu guddaa jireenya irratti ta'e jechuudhaan himanii jiru. Odeeffannoo taateewwan goloota Oromiyaatti ta'an immoo akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa ganda Andoodii Allaaggaa jedhamu keessatti ergamtoonni bilchiginaa aangoo qaban fayyadamanii lafa qonnaan bultoota saamuun biqiltuu balashaa irraa oomishaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Jiraattota gandichaa saamicha irratti raawwate keessaa kanneen maqaan isaanii nuggee Abbaa Salaam Abbaa Duraa, Badir Abbaa Dikoo fi Naziif Abbaa Nagaa ta'uun eeramee jira. Oduu hidhaatiin immoo jiraattuma ganda Andoodii Allaaggaa kan ta'e nama maqaan isaa Taajuu Abbaa Jabaal jedhamu Bitootessa 30 lukkeeleen sirnichaa badii tokko malee hidhaatti darbatanii raarsaa jiraachuu maddeen eeranii jiru. Akka maddeen himanitti Taajuun qonnaan bulaa siyaasa kam keessa hin jirre yoo ta'u sababa lafa koo hin kennu jedhuuf hidhamuu dubbatu. Saamichi lafaa maqaa oomisha biqiltuu balashaayeen geggeeffamu kun gandicha cufa keessatti raawwatamaa jiraachuu fi qonnaan bultoota hedduus osoo isaan qotiisa irra jiranii ergamtoonni itti dhaqanii qotiyyoo eegsisuun lafa isaanii irraa ari'aa jiraachuu maddeen itti dabaluun ifoomsanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree ganda babal'aa keessaa Bitootessa 31/2026 loltoonni bilchiginaa uummata nagaa tokko osoo hin hambisin maanguddoota umurii waggaa 60 aga 80 dabalatee ukkaamsuun dirqamaan gara dirree waraanaatti erguu itti fufanii jiraachuu jiraattotni himan. Akka jiraattonni himanitti waraanni fi kaadiroonni PP gara ganda keenyaatti bobba'uun maanguddoota maqaan isaanii Obbo Jabeessaa Fidaa, Obbo Olaanaa Kawaaq, Obbo Dhugaasaa Guutuu, Kabbitaa Gaaddisaa fi maanguddoota biroo hedduu ta'an dirqamaan ukkaamsuun magaalaa aanichaa Waayyuutti geessanii leenjisaa jiraachuu jiraattonni himuun maanguddootni kunneen rakkoo fayyaa akka qabanii fi humna ittiin waraanummaa leenji'an illee akka hin qabne jiraattonni itti dabaluun himanii jiru. Murni bilchiginaa abdii kutannaa hamaa keessa galuun kufaatii isaaf yaada
yaadda'uun ilmaan Oromoo umurii fi saalaan osoo hin qoodin guutummaatti jumlaan ukkaamsee gara dirree waraanaatti erguun lola saboota impaayirattii keessa jiran irratti banee jirutti hirmaachisuun ficcisiisee aangoo barcuma siyaasa isaa dhiiriffachuu dhama'aa jiraachuun ni beekama. Godina Buunoo Baddellee Aanaa Diddeessaa ganda madda jaalalaa irraan qonnaan bultoonni shira ergamtoota biltiginnaan buqqa'anii aanaa boorrachaa qubsiifaman rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraachuu odeeffate. Ji'a tokko dura kaabinoonnii fi ergamtoonni biltiginnaan hawaasa nagaan qe'ee fi qabeenya isaa irra jiraatu lafa gaarii isiniif laanna jechuun aanaa boorrachaa ganda dannabaa jedhamu kan qubachiisan rakkoolee adda addaaf saaxilaniiru. Qonnaan bultoonni sababa tokko malee lafa isaaniirraa humnaan buqqaafaman kunneen madda galii dhabuun lafa haaraa isaaniif hin mijannetti haala qilleensaa, biyyee, nyaata, bishaan, mana amantaa fi tajaajiloota bu'uuraa adda addaa argachuu qaban dhabaniiru. Qabeenya waggaa dheeraa itti dhamaan dhabuun bakka haaraa itti qubsiifamanitti akka nama keessummaatti of ilaaluu fi nagaa dhabuun dhiphina guddaa keessa jiru. Jiraattonni humnaan buqqa'an kunneen bakka sanaaf haaraa ta'uun hawaasa duraan bakkicha jiraataa ture waliin walitti bu'insi uumamuu danda'a. Kunis madda rakkoo nageenyaa ta'a jedhu. Buqqa'insi humnaa fi qubsuma hin danda'amne uummata irratti uumuun jireenya qonnaan bultootaa irratti miidhaa gama kallattii fi al kallattiin dhimma hawaasummaa, siyaas-dinagdee fi xiinsammuu isaanii miidhee jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee Bulbulaa Maariyaamii jedhamu keessatti Tootessa 31 bara 2026 barsiisaan tokko loltoota faashistii biltiginnaan ajjeefamuu maddeen himan. Barsiisaa Mokonnaa Badhuu Siidaa kan jedhamu maqaa biraa Baayisaa jedhamu kan qabu duraan yuunivarsiitii Bulee Horaa fi Salaalee keessaa barsiisaa kan ture yeroo dhiyoos ammoo yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barsiisummaan dhaloota kan qaru sababa tokko malee shira ergamtoonni biltiginnaa uumaniin lubbuun isaa darbee jira. Keeleen sirnichaa ergaa ajjeesanii booda haqa barsiisaa kanaa dhoksuuf akka waan inni ofiin of ajjeesetti balbala mana isaa duratti fannisuun miilla isaa lachuu lafaan ga'anii diraamaa waliin fakkaanne hojjechuu maddeen eeraniiru. Barsiisaan kun umuriin isaa ganna 38 kan ta'e maqaa biraa Baayisaa jedhamuun kan waamamu umuriitti dhaloota qaruu malutti akka hin malletti ergamtoota biltiginnaan ajjeefamuun hawaasa barnootaa baay'ee mufachiisee jira. Akka jiraattonni isa beekan himanitti Baayisaan sabboonaa ilma Oromoo fincila diddaa gabrummaa dabalatee mormii hawaasaa adda addaa irratti hirmaachuu fi qindeessuun nama shoora olaanaa ba'ataa ture ta'uu dubbatu. Reeffi isaas hospitaala seenee qoratamaa turuun bu'aan isaa ifaa akka hin taanee fi guyyaa kaleessaa Ebila 2 bara 2026 reeffi isaa gara bakka dhaloota isaa godina Gujii Bahaa aanaa Bulee Horaatti geeffamuun itti dabaluun ibsamee jira. Murni gabroonfataa impaayiratti barsiisota dhaloota qaruu malee deeggarsa siyaasaa kam keessaa hin qabne yakkuun galaafataa kan jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti barsiisota qaroo biyyaa ta'an adamsee ajjeesuun miira barsiisotaa gaddaan jeeqaa jira. Lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru zoonilee Oromiyaa hunda keessatti cimee itti fufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo fuufteedhaan baha Oromiyaa lixa kibbaa fi akkasumas kibba bahaa fi giddugala Oromiyaa fi kaaba Oromiyaatti lolli gurguddaa fi ciccimoon loltoota mootummaa waliin gaggeeffamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaratti gaggeeffamaa turan irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Harsadee haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaase jechuudhaan kan ibse yoo ta'u hedduu booji'ullee beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Harsadee kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Doddotaa ganda Balaaleetti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Arsii baha aanaa Doddotaa ganda Balaaleetti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa irratti miidhaa hangana hin jedhamne dhaqqabsiisa jedhee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansuun hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas loltoota mootummaan bobbaase 35 fayyatti harkaan qabe jedhee jira. Kanneen booji'aman jedhamanis kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'an meeshaaleen hiikkatamanillee kan viidiyoo irratti argitan kanaadha. Akka odeeffannoon nu ga'e ibsetti isaan booji'aman kunii fi isaan kunneen kan carraa booji'amu malee hin argatin hedduun isaaniitii fi kunniinillee walumaa galatti miidhaa guddaa hawaasa nagaa irratti dhaqqabsiisaa turan jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Haaluma wal fakkaatuun achuma kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa Martittis lolli guddaan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromootti gaggeeffamu odeeffannoon nu gahee jira.
akkasumas lixa Oromiyaattis lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jira. Waboon zoonii lixaa fi kibba bahaa Oromiyaa keessatti waraana biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Adiileeqaa jedhamu keessatti kaleessa eebila 2026 waraana faashistii biltsiginnaa konkolaataan karaa deemaa jirtu irratti tarkaanfii gubduu fudhateen injifannoo boonsaa argachuu ajajaan waboo bakkichaa beeksisee jira. Tarkaanfii rifaayisaa humna diinaa konkolaataan imalaa turte irratti fudhatame kanaanis loltoota diinaa konkolaaticha irra jirtu du'aa fi madoon adabuun loltuu tokko jiraattii harkaan qabee jira. Gama meeshaa waraanaatiin qawwee AKM tokko hidhannoo mudhii waliin irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchus dabaluun ifoomsanii jiru. Konkolaataa waraanaa sanas hojiin ala gochuu fi madoon lubbuun hafte ammoo hawaasa keessa gargar faca'uu gabaasni qabeenii ibsa. Humni Oromoo fi Oromiyaa walaboomsuuf osoo ofii waakkatiin darree qabsoo irraa diinaan falmaa dhaawwaa taasisaa jiru waboon zooniilee waraanaa mara keessatti ergamtoota garaa isaaniif jecha saba nagaa irratti dabaraa wachaa oolan adabuu cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan kaleessa eebila 2026 irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Martii ganda Wataroo iddoo addaa Mataa Goolaa fi Leeqichoo jedhamu keessatti loltoota biltsiginnaa aleeluun hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo culluqaa gonfatee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota diinaa irraa 31 ajjeesee 19 madeessuun injifannoo argatee jira. Lola kana keessatti ajajoonni hedduun kan du'an yoo ta'u murni kun du'a loltoota kanaa dhoksuuf jecha osoo hin awwaalin tursuun ganama har'aa eebila 3 godina Bahaa Shaggar aanaa Boosatti geessuun konkolaataa biyyee qotu yookiis immoo gireedariin akka awwaalan maddeen keessoo isaanii ifoomsanii jiru. Oduun itti aanu lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti jalqabame har'a guyyaa 35ffaa isaa qabatee jira. Wal doorsisuun haleellaa walirratti raawwatuun cimeetti fufee jira. Guyyaa kaleessa Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraan irratti bakkoota garagaraatti haleellaa kan raawwatan yoo ta'u haleellaa bakkoota itti raawwatan keessaa Iraan guddaan B2 jedhamuun waamamu yookaan beekamu kan irratti haleellaan raawwatame yoo ta'u Iraan immoo isa kanaafis yookaan immoo haleellaa raawwate kanaafis dachaa godheen harka bahaa yookaan gadoo baafadha jettee jirti. Gadoo bahuufis riqicha 8 kan akka addunyaatti beekamoo ta'an irratti baha giddu galeessatti haleellaa irratti raawwatuuf kan karoorfate ta'ullee ibsitee jirti. Gama biraatiin immoo Ameerikaan har'a haleellaa qilleensaa Iraan irratti raawwatuuf xayyaarota waraana isee bobbaaftee ture. Xayyaarota waraana bobbaafte keessaa xayyaarota waraanaa yookaan jeettii waraanaa akkaan beekamoo ta'an irratti haleellaa raawwattee jedhamee jira. Haleellaa Iraan raawwattee jedhame kanaan wal qabatee maddeen odeeffannoo garaagaraa kennaa jiru. Maddi odeeffannoo isa jalqabaa yookaan marsaa jalqabaa Iraan haleellaa kan raawwatte xayyaara waraana Ameerikaa akkaan qaalii fi ammayyaa ta'e 5th generation yookaan immoo dhaloota 5ffaa jedhamuun kan beekamtu xayyaara F-35 yookaan F-35 jedhamuun kan beekamtu akka ta'e kan ibsaa jiran yoo ta'u maddi odeeffannoo gara biraa immoo xayyaarri waraanaa Ameerikaa haleelamtee kufte xayyaara waraanaa F-15 kan jedhamtu yoo taatu Ameerikaan paayiletii jeettii waraanaa kana keessa ture fudhatuudhaaf yookaan immoo baraaruuf heelikooptara waraanaa Black Hawk jedhamuun beekamu gara Iraanitti ergitee ture. Humni waraanaa ittisa qilleensa Iraan heelikooptara tanarrattis haleellaa raawwatee jedhamee jira. Haala kanaan Ameerikaan har'a xayyaarota waraanaa 2 dhabde jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e paayiletiin Ameerikaan baraaruuf turtes qabame odeeffannoon jedhu akkasumas to'annoo humnoota waraanaa Iraan jala oole kan jedhu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Gama biraatiin immoo Iraan haleellaa Israa'elii fi biyyoota baha giddu galeessaa irratti raawwattu cimsitee itti fuftee jirti. Har'a Kuweet irratti haleellaa raawwattee jirti. Haleellaa raawwatteen buufata boba'aa Minaal Al-Ahmadiin jedhamu irratti ibidda qabsiiftee jedhamee jira. Haleellaallee kan raawwatteen diroonotaan jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Israa'el irrattis haleellaa raawwattee jirti. Haleellaa har'a raawwatteen warshaa diroonii Israa'el baalistik misaa'iliin haleeluudhaan miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiifte jedhamee jira. Ameerikaa fi Israa'el kaleessa qindoominaan humna qilleensatiin haleellaa bal'aa Iraan irratti kan raawwatan yoo ta'u aariisaniin haleellaa cimaa fi bal'aa misaa'ilota haaraa fi akkaan ulfaatoo ta'anii halkan edaa
Magaalaa guddittii Teelaabiif dabalatee magaalota hedduu irratti Iraan haleellaa raawwattee jirti. Israa'eloonnis haleellaan akka halkan edaa raawwatame takkaayyuu hin raawwatamne jechuudhaan haleellaan eda raawwatame akkaan cimaa ta'uu ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo Ameerikaan ajajaa waraanaa Ameerikaa olaanoo tokko ariite jedhamee jira. Ajajaan waraanaa Ameerikaan hojiirraa ariite kun nama muuxannoo yeroo dheeraa yookaan immoo muuxannoo waraana waggaa 40 qabu kan jedhamee fi gita hojii sadarkaa Itamaajoor Shuum jedhamu irra kan jiru yoo ta'u, lolli lafoo Iraan irratti yoo baname kasaaraa guddaa dhaqqabsiisa jechuun dubbatuun isa akka hojiirraa ari'amu isa taasise jedhamee jira. Oduun ammeen inni biraa dooniin Faransaay yookaan Firaans boba'aa fe'attee nagaan hulaa Hormuz dabarte jedhamee jira. Akkamitti kan jedhuun addunyaan immoo ajab jette jedhamee jira. Kun immoo kan ta'e Firaans lolli Iraan irratti gaggeeffamaa jiru nu in ilaalu loltoota keenyas garas hin erginu jechuudhaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampin wal dura dhaabbatuun isaanii Iraan biratti fudhatama argatuu fi kanumaan Iraan dooniin Firaans akka dabrutu kan hayyamte jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagatti nu turaan hawwi kenna. Nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu tura.